السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في hordoftoota jiituutuuf ashama akka fuuni akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii bakka jiraattan isiniin jara obboleeyyan kiyya har'a jiituun maal qabattee nuu dhufte jechuun keessan hin oolu har'a jiituun waan haaraa waan duraanii irraa wanta adda godhu tokko qabadheen isinii dhufe innis seenaa baay'ee nama gaddisiisuu fi baay'ee na gaddisiise tokkoon isinii qooduu dhufee turtiin keessan hanga xumura qophii kiyyaatitti na wajjin haa ta'uun isiniin jara obboleeyyan kiyya. Akkana ture seenichi abbaa manaatiif haadha manaatti turani. Abbaa manaatiif haati manaa kun bultii wajji ijaaranii ilmaan wajji horanii abbaa ilmaan sadii fi haadha ilmaan sadii ta'anii turani. Akkasuma osoma akkasi jaalalaan hojii jiraataa jiranuu haati manaa isaa gara fuula rabbii yookiin gara akiraa biraa deemte. Abbaan manaa kanarratti ilmaan ishee gattee deemte hanga maga ulfaatu ni beektanii dhiirri ilmoo guddisutti akka haadhaa san hin salphatuu fi baay'ee itti ulfaataa ture. Akkasumattuu abbaan kun amaanaa haati ijoollee irratti dhiistee deemte san qabee guddifachuuf yaada qaba ture. Akkasumatti nin guddifadha jedhee wajjin hanga danda'e takka wajjin xaaree guddisuuf yaalii godhee ture. Akkasumallee oduu akkas takka lama jedhee jireenya ilmaan isaa wajjin itti seenee jiraataa jiru namni ollaa dhufee haati manaa kee kaati baay'ee jaalattuuf kaati baay'ee kabaju haati ijoollee keetii gara fuula rabbii deemte kana booda siin deebitu maaliif mana kee qorrisiistaa maaliif ijoollee keetii dukkaneessitaa haadha manaa biraa fuudhi jedhanii gorsaa turani. Akkasumallee inni lakkee ta'anii ganaa fuudhu ilmaan tanaa ta'uu dhabu maltii hin barbaadu jedhee yeroo dheeraaf didaa turullee gaafa tokko irra taa'ee laalee murteessee yoo nama gaarii argadhe ni fuudha jedhee gara fuudhaatti qalbii isaa garagalche yaaluuf ka'e. Akkasumallee barbaadachuuf yoo ka'u intala hoggaa takka dura abbaan manaa isii jalaa du'e takka argatee jaalalaaf gaafatee ishii rakkoo hin qabu homa takka rakkoo hin qabu jettee waadaa inni seensifate hunda tole jettee gara jaalala isaa wajjin itti seente. Inni saayyee jedhee gara maatii isii ergatee yeroo dheeraan booda maatiin isiillee ishi jedhee mucayyoo kana kennanii fi fudhatee akka haadha warraa isaatti kabajaan mana isaatti galfate. Gaafa mana isaatti galfatellee amaana ijoollee kiyya haati isaanii amaanaa rakkattee deemte ani ijoollee kiyya dhabuun fedhu dararraa ijoollee kiyyaa hin barbaadu narra caalatti yoo ijoolleen kiyya haala gaarii keessa naa jiraatan an jaalalaas wajji jiraadha jedhee yeroo hedduuf amaanaatti dhaamataa ture. Isinillee akkasuma homaa rakkoo hin qabu yaa abbaa manaa kiyyaa ijoolleen tiyya teetiyya jettee waadaa guddaa galteefii turte. Erga waadaa galteefii booda akka abbaan manaa ishii amanutti waa hundarratti waadaa galteefiif booda yeroo dheeraa akkasuma wajjin jiraatte. Ilmoon takka isa mucaa isa dhumaa xunxoo hodha yookiin daa'ima xiqqaadha. Achi booda ijoollee ishee kana wajjin jiraachuu itti seentee ooltee bultee yaanni ijoolleen abbaa isaanii kun yoo galanii beektan haala abbummaa ijoolleen dhattee irra gangalattee taphattee hojii kolfaa turte haadhaaf abbaa isaa kana. Haati tunillee yookiin dubartittiin addisii fuudhe tunillee yeroo dheeraaf erga laalte ijoollee kana hin barbaaddu hin ifatte hin jibbite. Ergas booda mala dha'uu jammarte ijoollee kana garamiin abbarraa fageessa yookiin garamiin lubbuu isaanii baasa jettee barbaaduuf turte. Eegas booda dubartittiin tun yeroo dheeraaf lubbuu isaanii baasuuf yaaddullee gaafa tokko milkaa'eefii ture. Ilmoo isaa xumuraa san ajjeestee algaa gubbaa ciibsitee abbaa isaanii eegde. Eegas booda manaa yoo abbaa isaanii dalagaa irraa galu itti gaffiiddee amaanaan kee yookiin waadaan kee na harkatti nyaatamee jira waa inni ta'e hin beeku daa'imni inni xiqqaan baay'ee dhukkubaa jetteen. Abbichillee rifatee ol fiigee ilma isaa kana yoo irraa mulqee ilaalu baay'ee laafii jira waan ta'eef deemee gara haakim beetii naannoo isaa jirtu geesse. Yoo haakim beetii geessee ilaallamu mucaan du'ee jira. Fuudhee masgiida fidee itti salaachisee ilmoo ofii kana awwaalatee sabbaree osoo garaa isaan hiyyamin odoo imimmaa isaa irra yaa'u obseetiin callisee akkasumatti deebi'ee mana isaatiif
isaan hojii jiraachuu eegalee micatti tana yookiin dubartittii tana tasuma ta'ellee odoo hin shakkin ammallee jireenya isaa wajjin itti fufe. Eegas booda ammallee micattii irraan xiqqoo talammataa jechuudha. Talammataa yeroon booda diqishuu tutturteen booda micattii kana ajjeestee ammallee algaa gubbaa ciibsitee akkuma barattee boo'icha eegaltee abbaan isaanii yeroo dalagarraa galu akkuma duraasan boottee u'uu ammallee micattiin baay'ee dhukkubaa lubbuu isii ba'uuf deemaa na dhaqqabii yaa abbaa manaa kiyyaa waadaan keenyaa harkatti badaa jira jette. Ammallee abbaan kun hin shakkinee fiigee ilmoo ofii tana fudhatee gara hospitaalaa geeffate. Yoo hospitaala geessan lubbuu isaanii daa'ima saniis darbee jira. Ammallee sabbaree ummata wajjin awwaalatee obsee cal'ise. Eegas booda micattii takka bichatu hafeef ijoollee sadiin keessaa lama du'anii jiranii micayyoo hangafaa bichatu isee guddatu bichatu hafee micattii tana ijaanis laaluu dadhabee abbaan kun baay'ee yaaddoo keessa seenee micattii tanarraa fagaatee mana addaa seenee yaada yeroo hedduu akka duraasan tapha isaanii wajjin deemanii irratti fiiganii abbaa keenya jedhanii yaamanii irra taphatassan yaadate yeroo baay'ee gadda micattii kana ijaanis bas baay'ee laaluu hin barbaadu waan ta'eef mana kophaa taa'uu jaalata. Eegas booda micattitti ammallee micattii guddoo tana ajjeesuuf madadhaatte. Dubartii tana tasuma ta'ellee abbaan manichaa hin shakkine ture. Eegas booda micattii tanas gaafa tokko yeroo isiin manatti galchitee micayyoo kana tumtu yookiin baay'ee rukuttee miitee warwaachistu abbaan kun tasa seenee majalasa keessa yookiin mana isaa keessa bakka biraa akkuma barame naannoo kophaa taa'uu osoo turuu ija isa dhaga'ee na dhiisi nan ajjeesi na dhiisi micayyoo jettu dhagahee maali jedhee gurra ofii amanuu dadhabee dhadhaabatee itti yaade yoo fiigee dhaqu micayyoo tana maruutti ol dhiitee bishaan itti facaasaa rukutti ture. Eegas booda maaltu maal ta'e jedhee haadha manaa isaa kana akka badaa dhahee duuba kanaan dhahee kuffisee daa'ima isaa fudhatee gara hospitaalaa geessee micattii tana lubbuu isii baafate. Eegas booda lubbuu erga baafateen booda waan isii muudatee himuu sodaattee lakkina ajjeestii waan tokkoyyuu hin himinnaan jettee micattii himuu sodaattullee sossobanii maaltu maal ta'e maalirraa akkasi godhu maalirraa si rukutuu geette jedhee gaafatanii yoo jedhanii abbaa kiyyaa mucaa kiyya obboleessa kiyya isa xiqqaa gaafa du'u iseen tuni yookiin haati warraa teetuni aannan irratti bishaan zayitii daffistee aannan isaatitti naqxee mucaan gubatee osoo iyyuu odoo boo'u lubbuu isaa darbee argitee jennaan algaa gubbaa keettee si eedde malee mucaan rabbiif hin duune jettee itti himte. Si'iin immoo si ajjeesa yoo himte ati siin duuta jettee na sodaachiste waan ta'eef himuu hin barbaanne ture jetteen. Eegas booda obboleettii kiyya immoo rukuttee baay'ee tumtee na afutti baay'ee tumtee sillee si ajjeesa yoo waan an hojjedhaa jiru kana himte jettee na afutti tumtee erga micattiin laaftee du'uuf geetteen booda duubaan bismaarii itti rukuttee giddiin bismaarii isii akka mataa keessa ta'u gootee ajjeestee jettee itti himte abbaa isee. Abbaan isiillee baay'ee gaddee baay'ee itti dhagahamee waan godhu wallaalee mana foolisii micattii fudhatee dhaqee yaada micattiin jettu kana akka foolisoonni irraa fuutu gaafate. Yoo gaafatanuu micattiin tokko tokkoon itti himuu eegalte. Erga itti himtee foolisoonni illee isa akka miira keessa hin galleef harka isaa duubatti hidhanii mana iseen jirtu nu geessi jedhanii fuudhanii gara manaa geessan. Yoo gara manaa geessanii abbaan ijoollee yeroo ol fiigee duubaan dhayeessan ajjeesuuf osoo hin taane inni rifaatu micattii isaa dhaye waan ta'eef waa'uma lubbuu isii jiru seera. Iseen immoo yeroo san kuftee lubbuun isii achitti darbe. Eegas booda wanti godhan hin jiru waan takkas odoo hin gaafatin lubbuu isiillee dabarte. Lubbuu isii dabarraan abbaa manichaa kana fuudhanii mana hidhaa geessanii. Erga mana hidhaa geessanii baay'ee tokko itti dhagahamee
ilmoo isaatiin illee adda bahee haati isaa yookiin haati isa dhalte illee dadhabduu turte, baay'ee nama guddaa turte. Osoo inni mana hidhaa keessa jiru haati isaallee jalaa boqatte. Gaddi guddaa itti dhagahame. Erga hokkaa shan hidhameen booda deebi'ee bahee yoo mana isaatti galu waan takka illee hin jiru. Ilmoo isaa takkatti hafteef malee. Abbaa manaa kanaa baay'ee hamilee isaa cabee waan godhuuf dhiisuus wallaalee baay'ee gadde. Hordoftoota kiyya seenichi asumatti xumurama. Osoo isin ta'e hoo mee akkam gootan? Seenaan kun dhaloota keenya keessa gizee nuuf anaaf isin jirru kana keessa seenaa duraaniiti miti yookiin sheekoo miti. Waan sa'aatii kana biyya Sooriyaatitti ta'ameedha. Anis barreeffama namni barreesse viidiyoodhaan achirraa dhaggeeffadhee baay'ee garaana nyaatee jennaan qabadhee isinii fide. Miidiyaa arabaa irratti dabarsanii turanii achirraa isinii fide. Hordoftoota kiyya wanti akkanaa biyya keenyas hedduutu jira. Maaliif jennaan haati takka erga duuteen booda haadha biraa yoo fuudhan ijoollee san hedduu garaa isii hin iyyamu, hedduu hin jaalatu. Eega kana ta'e lubbuu isiillee dhabdee lubbuu ilmaan isii kanas baasti. Ilmaan isaa kanas baasuu irraa gizeedhaan osoo isaan adda baatee natti tola. Waan godhaniif waan godhan itti yaadaa godhuutu irra jiraata ture. Waan hunduu qadara rabbiitii wanni godhan hin jiru. Subhaanallah. Wallaahi baay'ee takkan gaddee baay'ee takka natti dhagahame. Keessatti isinis akka uf laaltaniiti. Tasa wanti akkanaa yoo isin mudate ilmoon tun yoo amala keessa sirreessitanii yookiin haalaaf amala qabaattanii ilmoo tana hojii jiraachuu hin dandeenye gizeedhaan dhiistanii biraa deemudha. Ilmoo isaa ajjeestanii abbaa manaa san jaalalaa hojii jiraadha jettanii yoo yaaddan ta'e dogongortanii jirtanii. Tokkoffaa irratti lubbuu namaa ba'uun haxiyaati guddaadha. Yookiin rabbiinis irraa nama gaafata. Wallaahi waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanarraa kaafeen immoo wanti akkanaa yoo tasa ilma dhiiraa tokko nama jaalatti yookiin haadha manaa keetii si biraa rabbiin fudhatee ilmoo teetiin gubbaa kanarra hafte taate haga dandeettuun ufii keetii guddifadhu. Yoo ilmoon keessii guddatee fuudhuu dandeetta. Ilmaan sabiyyii kanarratti yookiin ilmaan xixiqqoo waa himachuu fi waa jalaa fiiguullee hin dandeenye kanarratti dubartii biraa fiddee dubartiin kurreen tokko kurree lammataatitti hin qadaadamu. Haati gandaallee haadha namaa hin taatu jedhanii. Akkuma kamiyyuu ijoollee kana odoo jaalattees guddiste taate akka haadha ofii sanitti yookiin akka isaan haadha isaan dhaltee sanii guddisuu dhabuu dandeetti. Ka guddisuus akka carraa hin dhabamu. Waan hunda caalaa wallaahi rabbii waan akkanaa anaaf isinirraallee haa qabu. Qalbii teenya tasgabbii nuu haa kennuun isiniin jedha hordoftoota kiyya. Asumaan seenaan kun yoo isinitti dhagahame isin gaddisiise taate yaada keessan koomentii jalatti naaf kenna. Share, like, subscribe naa gochuu hin dagatinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Hedduun isin jaaladha. Rabbi isinaa jaalatu. Rabbiin naa olitti isinaa jaalatuun isiniin jedha. Asumaan salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.